Hei caaltu akkam nagaa keeti jirta eessaa karana deemta warra? Akkam caalaa. Oduma si barbaadu haraa garamiin gara kee dhufte. Maal mallaqa yeroo darbee maatii kiyyatti naa ergisiin jedhe san ammanaaf kennitamu mana murtee olaanaa tiktookii Mubarak Musamarra si dhaabu. Maalimichoo ni maraatti moo qarshii maalii natti kennite? Qarshiin kan yoo miti qarshiin kan maaliiti? Sammuun qabduu hin maraatte moo deemi bakka feete na dhaabeena qarshii maalii natti kennite? Maalitun qalbiin qabduu? Anatu nama biraasitti fakkaate moo? Likki caalaa gulana ni gaabbita. Miidiyaa irratti si baasee si saaxiluun dura qarshii kiyya naa deebisi. Ani karaa seeraaniitiin si gaafachaa jira. Naa deebisi qarshii kiyya. Humna kiyyatti dadhabeeta nan fide naa deebisi. Ati naan deebistu taanaan ani ragoolee hunda harkaa hin qaba. Suuraa keetillee qopheeffadhee jira. Risheetiin itti si ergillee harkaan qaba. Fuudhee geesse mana Mubarak Musammaatti kennee sooshaal miidiyaa irratti si baasisa. Sin saaxila. Firoottan kee hiriyoottan keetiin maatiin keessatti qaana'u. Boru akkana nagootee akkanaan hin jenne. Akkasii. Anillee suurawwan ati na biraa qabdu, viidiyoowwan ati na biraa qabdu ni beektaa miti. Sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiisee tanan si salphisa. Mee namatti salphatu ilaalla. Akka ammaati jettu kana godheeti wallaallame. Anillee si salphisuuf qopheedha. Yoos yoo waan ta'etti fufi.